Abbaan manaa ofii, abbaa manaa kooti, qaama kooti, keessa kooti jedhee namni tokko abbaa manaa ofiititti erga heerumeen boodatti dirqama qaama qullaallee abbaa manaa ofii bira rafuun jechuudha. Yeroo ammaa immoo abbaan manaa yeroo ammaa gadi baasee nama saaxila. Baay'eenis nama gaddisiisa. Seenaa obboleettii keenyaati. Isinis koomentii jalatti akka barreessitaniif maal akka isin jettaniinis sinirraa barbaaddi, gorsa keessa sinirraa barbaaddi. Ani du'uuf guyyoota muraasa naaf guyyaa du'a koon eeggachaa jira kan jettudha. Ashama harka fuune kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya. Nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kooti. Isinillee akka nagaa fayyaa naaf taatan Waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Egaa warroonni mana keenya haaraa taatan like, share, subscribe gochuun gara maamila keenyatti dabalamuun viidiyoo yeroo yeroodhaan asirratti darbuun wajjin hordofaa isiniin jenna. Har'a seenaa obboleettii keenyaa tokko isiniif hima. Koomentii keessan barbaaddi. Akka jajjabeessitan barbaaddi. Maal akka jettaniin immoo isintu beekaa jechuudha. Akkas ture. Ani Itoophiyaa osoo hin jiru heerumeen ture. Abbaa manaa qaba. Abbaan manaa fi ani waggaa 3 biyyatti wajjin jiraanne. Ilmoo tokko arganne. Garuu haa ta'u akka fedha Waaqayyoo ta'ee ilmoon koo gara Waaqayyoo deebi'eera. Naaf hin taane. Aarii sanii jedhee tanan gara biyya ormaa gara Saa'ud Arabiyaan dhufe. Ergan Saa'ud Arabiyaa dhufe immoo asitti oduman hojjedhu. Abbaa manaa koo baay'een jaaladha. Isarraa fagaachuun hin barbaanne. Kanaafan akka inni naa dhufuun haala mijeesse. Isas biyyarraa gara Saa'ud Arabiyaan fidadhe. Innis asitti iddoo gaarii ga'e. Hojii isaa jalqabe. Garuu maal gootare? Ergas ga'eetu hojii jalqabeen boodatti shamaran irratti janajjanuu eegale. Dubartii biraan irratti jaalatee fuudhe. Erga dubartii biraa fuudhee ani immoo akka inni ni kaanarraa hiikuun barbaade. Ni kaanarraa hiiki jedhee sanan gaafadhe. Na dide. Ni kaanarraa hiikuu dide. Sirraan hiiku du'een bada malee naan jedhe. Akkamitti ni kaanarraan hiikkanne jedhee sanan dubbii itti kaase. Yeroo kana osoo ani hin beekin yeroo inni isa wajjin jirutti viidiyoo isa wajjin waa'ee bilbinnaa hojjennu, viidiyoo isa wajjin waa'ee waan dhirsaafneetiin hojjetan hojjennu inni kaameraa dhossee fuula isaa dhossee fuula kiyyaa fi qaama kiyyaa akkamitti akka narratti raawwachaa jiru guutumaan guutuutti na waraabe. Isa sanarratti erge. Baay'een rifadhe. Baay'ees gadde. Nan boo'e. Rifaatu saniif baay'een dhimamaa jiraam. Baay'ees na dhukkuba. Innaa mee amma viidiyoo kana hiriyoota keetiif naa qoodi. Chaanaalii keetii irratti naa maxxansi. Maal akkanaan jedhanan barbaada. Amma yoo ati ni kaanarraa hiiki jettee lammata dubbatte viidiyoo kana obboloota keetti maatii keettan erga naan jedhe. Gaafa sanani inni narratti ergeetu agana dhukkubsadhe gaafa sana kan du'u shakkiin qabu. Kanaaf guyyaan du'a kooti gahee jira. Garuu mee maal naan jedhu jette. Mee kuni baay'ee ulfaata. Yeroon ammaa jireenyi ammaa bultiin ammaa namni tokko bultii sobaan ijaarraa natti fakkaate. Haa ta'uti garuu biyya lafaa kanarratti Waaqayyootu gaa'ilas uume bara. Quraana keessas haa ta'u, Matsaaf Quddusii keessas haa ta'u, waa'een gaa'ilaa ni jira barreeffamee caafamee jira. Wal fuudhaa horaa baay'adha kan jedhus jira. Innaa dubartiin takka dhiira tokkotti heerumuu jechuun qaamni ishii qaama isaa, qaamni isaa qaama ishii jechuudha. Kanaaf ishiin illee waan namni kamuu godhu wajjin goote malee wanta biraa miti. Ishiin hojii sagaagalummaa miti kan hojjette. Obboleettii koo ati hojii sagaagalummaa miti kan hojjette. Kan hojjette kan dhirsaafneetiin wajjin raawwatan hojjette. Kanaaf obboleewwan keetitti miti, maatii keetitti miti yoo barbaade miidiyaa guutuu irratti haa maxxansu. Ati haadha manaasaa seeraa taanaan gaafa inni waan kana gadhiisu atuu seeraan gaafachuu qabda. Siif galee atuu seeraan gaafachuu qabda. Atuu kissii itti banuu qabda.
Maaliif jennaan abbaa manaa kee erga ta'e abbaan manaa kee qaama kee waraabee miidiyaa irratti yoo si gadhiise akka wanjalaatitti gaafatama. Jaalallee keetii yookaan immoo urfaan barteetii miti akka namni sitti kolfuufi miti. Abbaa manaa maatiin kee si kennanii cidha sii diggisanii maatii keetirraa heerumtee siraatan jechuudha bultii ijaarratteeti biyyarraa kan dhufte. Kanaaf jechuudha waan barbaade haa godhu. Wanta akkan sodaatin jechuudha. Isatu itti salphata. Isatu itti qaana'a malee si'ii miti jechuudha. Inni maqaatu isa dhiira malee keechisaa gadhee saree akka ta'etu isarraa mul'ata jechuudha. Isiniif galee. Kanaaf shamarran keenya amma inni wanti irraa barbaadu ishiin biyya ormaa teechee inni isa jira inni iddoo mana kontiraa ijaazaa qabatee niitii taa wajjin manatti bashannanaa ishiin immoo sarraatinnati kaddaaminati mana namaatti hojjettee takkaa kiraa manaarraa kaffaltii takkaa qallaba isaanii dandeechi ashkara isaanii akka taatu barbaade jechuudha. Inni kaa viidiyoo kanan sodaachise garuu akka yaada mataa kootti jechuudha akka wallaalummaa kootti obboleettii koo ati ushum jedhi hojii kee qofa hojjedhu. Maallaqa keetis nama takkatti hin ergin. Isatti sin haasa'in. Biyyas nan gala jettee ittiin himin. Waan akkas hin jedhin bilbila isaa ofirraa bulookkii godhi. Haa gadhiisu bakka barbaadetti jechuudha. Ati immoo biyya ormaa kanaa galtee waa biyya ormaatti yoo hafeera. Gaafa biyya garee garuu likkii isaa argisiifta jechuudha. Likkii isaa agarsiifta. Yoo dhugumaan dubartii onnee qabdu taate jechuudha. Shamarran keenya abbaa manaa keessanitti heerumtanii abbaan manaa keessan dhugaadhaan halaalan sirriidhaan itti heerumtan taanaan hin sodaatinaa jedha waan akkanaa. Dhugaan sinitti badiin hojjenne kaa abbaa manaa fi wajjin abbaan fedhe waan fedhe hojjeta waan ta'eef simbichaa miti kun. Kuni akka uumama haadholii abbootii keenya akaakilee keenyarraan waan kanaan ol horanii dhufanidha waan ta'eef. Kanaafi namni akka ol horee baay'atus kan nu uume waaqayyoodha waan ta'eef erga seeraan itti heerumtanii inni qaama keessan sin dhossee sin waraabee qaamni kiyya miidiyaa irratti baay'attanii hin sodaatin haa baasu innuyyuu nama ta'e jechuudha. Kanaaf obboleettii koo akka obboleettii tokkootitti hin sodaatinii. Kuni waan si sodaachisu tokkollee hin qabu. Namni amma saree ta'ee jira. Namni amma aramanii ta'ee jira. Eenyu akka amananii wajjin jiraatan dhabamee jira jechuudha. Waaqayyoon bichaanii nagaa bichaa buusu malee barri keenya kun bara hamaa ta'ee jira. Dhugaa rabbi namni hojjetee dafqa isaatiin jiraachuu dhiise qaama keenyaa ergi jedhee qaama namaatiin daallachuu eegalee jira. Of eeggannoo godhadhaa shamarran keenya adaraa keessan jechuudha. Dhiira tokko oonlaayiniidhaan jaalattan yoo ta'e dhiira akkana siniin jedhee dafaatu bulookkii ofirraa godha. Tokko kan maallaqa naa ergi rakkadhe siin jedhe. Lama kan qaama kee waraabii naa ergi nan laala yaade maal ati lubbuu kooti ati gaafa dhufte sittaan natu si fuudha abbaa manaa keeti na shakkitaa nama siin jedhe. Akkasumas sadii dhiira akkanuma gizee hunda rakkoo sitti faarsu. Gizma hunda bakka ciiseetuma waahuma rakkoo yaadaa oolu kun na jalaa akkas ta'ee sun asiin ba'ee kun achiin ba'e jedheetoo dhiira rakkoo sitti faarsaa oolu dhiira kanneen sadeen ofirraa bulookkii godhaa. Jireenya keessaniin ta'u. Itti seerumtan jireenyaaf hin ta'u. Si jammarsiniif fuudhunni. Oonlaayinumarratti akkasumas sobaan guutameetu maallaqa keessa isinirraa guuree yookaan qaama keessan isin jaalala jettanii ijoolleen hedduu waraabanii akka ergaa jiran arginee jirra waan ta'eef hin ergitan jechuu hin danda'u erguu dandeechuu. Kanaaf isin immoo waan akkasii isinirraa bilisa ta'a dhiira akkasiis ofirraa bulookkii godhaa firii ta'a jiraadhaa isin jedha. Akkasii kaayyoon keessan kaayyoo hojiiti malee kaayyoo jaalallee qabachuu miti. Yoo barbaaddan viidiyoo keessan hojjetadhaa sirbaa tiktookii keessan irratti yeroo nammaa tolee jira waan ta'eef dirqama namatti haasa'uu qabdan. Akkasii hordoftoota kiyyaa viidiyoo kiyyaarraa moosumarraa nan goolaba. Turtii na wajjin gootaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jechuun jaaladhaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti immoo turtii gaarii isiniif haa ta'u.